Dhibee Korona Vaayras yookiin COVID-19 hanga guyyaa har'aa bitooteessa 31 bara 2020tti tamsa'inni dhibee Korona Vaayras hammaatee itti fufuun biyyoota 200 ol ta'an waliin gahee jira. Namoonni dhibee kanaan qabaman 700 kan dabare yoo ta'u, namoonni sababa dhukkuba kanaatiin lubbuun isaanii dabarte ammoo 37 ol akka ta'e miidiyaaleen addunyaa himaa jiru. Akka biyya keenyaatti ammoo haga ammaatti namoonni 25 dhibee kanaan qabamuun isaanii ministeera fayyaatiin gabaasameera. Duuba balaa dhibee koronaa vaayirasii kana akkamitti to'achuun danda'ama? Biyyi Chaayinaa biyya dhibeen kun irraa jalqabe ta'ullee osoo yeroo hin gubin halkanii fi guyyaa hojjechuun dhibee kana to'achuudhaan hojii seena qabeessa hojjettee jirti. Mootummaan Chaayinaa balaa dhibee kana akkuma hubatteen guutumaan guututti sochii ummataa daangessuudhaan namuu qe'ee isaatti akka turu goote. Wal keessa yaa'uun yookaan sochiin ummataa kan daangeffame magaalattii Wuhan kan dhibeen kun irraa jalqabe qofa otoo hin tahin guutumaan guututti biyya Chaayinaa kan heddumminni ummata isii biliyoona 1.4 gahu irratti labsame. Manneen barumsaatiis cufaman. Sababa uggarama sochiitiin wal qabatee magaalonni Chaayinaa gurguddoon duraan walitti heddumina namaatiin beekaman qullatanii onan. Ogeeyyiin fayyaa halkanii fi guyyaa odoo hin jedhin lubbuu namoota dhibee kanaan qabaman baraaruudhaaf hojjechaa turan. Gariin ogeessota fayyaa ammoo gama manneen jiraattootaa deemuudhaan namoota dhibee kanaan shakkaman gama mana yaalaa fidanii wal'aansa godhaafii turan. Karaa biraatiin mootummaan saffisaan dhibee kana to'achuuf yeroo gabaabaa keessatti manneen yaalaa ijaaruudhaan akkasuma giddugala tursiisaa qopheessuudhaan hojii cimaa hojjette. Uummanninis yoo haajaa jabduu taate malee qe'ee isaanii keessa turuudhaan dirqama lammummaa isaanii baatanii turan. Akkasuma dhukkuba kanarraa iftiisuuf namni hundi maaskii yookaan haguuggii afaanii fi funyaanii godhatan. Harka isaanii ammoo bishaanii fi saamunaan dhiqachuudhaan qulqullina isaanii eeggachuu itti fufan. Akkasuma bakka adda addaatti sakatta'insi fi ho'ina qaama namaa safaruun itti fufe. Gochi kun dhibee kana to'achuuf haala mijjaayaa mootummaaf uume. Haala kanaan Chaayinaan torbaan muraasa booda dhukkuba kana injifachuu dandeesse. Duuba dhibee kana to'annaa jala oolchuun yookaan balaa dhibee kanarraa iftiisuun harka kee jira. Mana keetirraa hin bahin, hojiiwwan kee manarraa hojjedhu. Yoo dirqama kan manaa baatu taate maaskii yookaan haguuggii afaanii fi funyaanii uffadhu. Harka kee bishaanii fi saamunaadhaan dhiqadhu. Yoo xiqqaate tarkaanfii 2 qaamaan namarraa fagaadhu. Iddoo namni itti baay'atu irraa fagaadhu. Nama harka fuudhuu irraa of qusadhu. Uummanni baadiyyaa jiru dhibee kanaan akka hin qabamneef imalli magaalaa irraa gama baadiyyaa yookaan baadiyyaa irraa gama magaalaa godhamu yeroodhaaf dhaabbachuu qaba. Ammarraa jalqabii gorsa kanniin hojiirra oolchi. Uf eeggannoo gochuudhaan lubbuu keenyaa fi uummata keenyallee dhibee kanarraa haa tiisinu. Yoo viidiyoo kana jaallattan like godhaa, nama jaallataniifis share godhaa. Viidiyoolee haaraa fuulduratti dhufuus argachuudhaaf subscribe godhuudhaan argachuu dandeessan. Har'aaf haganuma galatooma.